Fakkeenyaaf Samira wanti si garuu qabu. Na fide haa ta'u akkaan taatus akka humna hin taatus dhufe. Okay, gaafii akkasi gaafadha Arafaat. Okay, gaafii akkasi gaafadha. Kumni 400 isaan hadha arganii si kafalan. Gaafa ati Sumaalee keessatti isin maraattuudha siin jedhan atas gennaan akka ati namooma qabdu si arganii si kafalan malee dura kana hin wallaalan immoo Arafaattu tabiraa dhalatee deebi'aa Itoophiyaa galte. Afaan Oromoo qulqulluun. Okay, deebisaan atu si deebisa. Gaafa sanillee jecha Harargee jechuun uummata nagayaa, uummata qulqulluu, uummata sabaa, uummata firii isaa barbaadan. Maaliif naan jedhii? Gaafa san sidaan an ol bahee jechuun Harargeeti jarakkadhe. Na qarqaara. Ani gaafa san ol ji'an Harargee tanan na qarqaara Harargeeti jarakkadhe piliis na qarqaara jedheeni indaahun jecha ha arsiin tana geessi tanan gee. Hundi viidiyoon irra waraabdu deessitiif daqiiqaa lama keessa fidanis nan beeka. Dammoo anaaf fatiin jechuun fatiin akka qofallee taphannee hawaasa gammachiisnee ofii gammannee walii akkasitti bika kana wajjin gahe. Kazaa as wajjin gahe warra baqataa deemchiisa. Maallaqa isan kafalattan adii nagayaati. Wanti suuqaa jiru bastanii galata oyi suduuduu qaba. Salaatu qaba. Aguma fedhe irratti namillee sababa sii ta'ee rabba si geessu. Samiraan akka bajaanfatii wallaahi waqa sama binna. Fatii ool si habiibti. Siyaasachuu Sumaalee keessatti waan turreeti yoo sani si arguu didanii uummanni Harargee haadha si arge kun yoo ati akkasi gaafumaan bo'u san amma fakkeenyaaf Samira bo'uun kiyyaan duratti ilmi namaa tokko mikinaata qaba. Mikinaata itti bo'u qaba. Sababa itti bo'u qaba. Dhibdee itti bo'u qaba. Okay? Sani Samira dhibdeen tiyya tana. Qoricha tokko dhukkuba tokko yoo si qabe yoo dhukkuba dheessite qorichi mul'atu jedhan. Samira akkana rakkadhe yoo siin jedhee dandeettii qabdu na qarqaatu dandeettii yoo dhabde rabbinaa kana tasaa. Saniifuu ani Harargeeti gaafa sun ol bee Harargeeti rakkadhee jira akkana na qarqaaraa jedheen ilmi namaa hundi daggaffii sii ta'a malee kajiruuta jiraachisu abba habiibti dhugaa walitti himna. Ilmi namaa daggaffiidha malee daggaffii sii ta'a malee if jiraachisu namni tokko maallaqa sii kanna malee suuqii sin garsiisu. Maallaqa sii kanna malee suuqii sin garsiisu machee dhugaa walitti himna. Okay? Saniifuu ilmi namaa sababa malee. Maalitti? Arafaat. Saniifuu. Arafaat dhageeffadhu rabbi. Ani galata dhageeffadhu Samira. Ani galata saatis wallaallee nan kabaja. Indahuun nama biraadis isa gaafadhaame gaafa takkan gasti isaa jala dhaqee ababaa darbee fi isin nan jiraachistan jedheen mataa kiyyaaf hin jiraadha jedheen. Inni nu akkan hin kabaju nan beeka. Inni mataan isaatu tolchee bareechee beeka. Wanti tana geessi. Arafaat rabbi jedhanii balbala banaan bulchanii dhageette miti afaan Oromoo illee mammaakni Oromoo kun illee hedduutu jira. Rabbi jettee ati gootaa teettu kana cal'istee rabbuman eeggatu. Ofii yoo kaate rabbi irra waati. Ani feetiin jira. Ani jiruu bareedu jiraachuu jiru. Uffata bareedaan uffadha. Nyaata bareedaan nyaadha. Fayyaa jaaniin qaba. Cabsee buruisee jiraadha. Okay? Namni fayyaa kan waan dhabe qabu laal. Akkanallaa qansiraa hojiin jaan qaanyiin qabdu. Qansiraa kana cabsee buruisee nan nyaadhaan. Ani jechuun qaxalee amma lafaa dhuftuudha. Santi arsi tajatu ka komenti narra barreessitu tu nufe komenti barreessin azara maa narra barreessite namitti. Dhageeffadhu sitti maana mantuqiniiti. Nuti imma haasawaa jira. Ani ergaa dabarfachaa jira akka nama takkaan nama tokko anaa saa ta'u biraatti saa ta'u gaafa nama tokko waa gootan. Sanuu waa godhan jamu burkun maallaqa jiru qofana jettan akkaan jiratti isinii dabarsan ani Harargeen jedha gammachiiste quuqaan irraa buqqise iddoo isaa na baaste ganda biyya sanuu baatte birrii 400 sirraa kafalatanii ati badii qabaannaan birrii 400 sirraa kafalatan saa. Afaan Oromoo qulqulluun. Namni kana wookan kana gooneetini akkana fidi birrii keenya namni siin jedha jiraatan dura garuu badii isif feemasni keessan guddaa xiqqaa guddaan asirra gabbee yeroo ati Sumaalee keessan rakkattu sin argini gaafa ati nama taate. Yeroo Soomaaliyaa takkaffaa jechi na aarsu beekta. Jecha hojii manaa naatee ajaa'iba natti garaa na gabbee isin tuffadhee deebisallee isin deebisuu deemaali beekta. Namni tokko orreedi ilmi namaa tokko duniyaa kanarratti jiruun addunyaa kun takka walitti akka gati. Namayyuu rakkateetuma bal'otti ba'a. Dhiphateetuma bal'otti ba'a. Ilmi namaa qabeenya hojiin dhalate jiruu duniyaa wajjin hin dhalatu. Okay? Xuriin ni dhiqamti. Amalli ammoo hin dhiqamu. Xuriin yoo tattaafatte hin dhiqamti. Miskiinummaan ammoo yoo tattaafatte keessaa baata. Xurii dhiqatan malee amala dhiqatan. Ilmi namaa kun gaafa rakkatee ni bal'ata. Gaafa bal'ate ni dhiphata. Addunyaan kun olii gadi takka bal'ina takka dhiphina. Si galee ilmi namaa akka cabetti nafuu keessaa baha. Akka rakkateetti nafuu keessaa baha. Saniifuu namni rakkateetuma ilmi namaa sababa sii ta'e keessaa baata jecha. Nama meeqa ilmi namaa amma akka liqeetitti haa ta'u akka sappoortitti haa ta'u
qarqaramee arraantana deebee nama qarqaru meeqaan takkumaatamaatu jira. Okay? Saa kumaatamaatu jira. Saniifuu namni hundi rakkateetuma bikka kana ga'e. Rakkateetuma bikka kana ga'e malee namni bal'atee bikka kana ga'e jiru. Rakkoo jechuun hin dabarti. Balloo jennaan rakkoon awwaatte jedhan. Maali balloo maaf awwaattaa sayyaamne jennaan barkaraatuun na keessa maa saniifiin awwaadhee. Gaafa rabbii si rakkise sitti bal'isuufi. Gaafa rabbii si bal'ise si dhibbisuufi. Tun jiruun duniyaa akkana fatanaadha. Fatanaa san dammoo nama obsa qabuutu keessaa ba'a. An jiruuf jireenya kiyya keessatti abdiin murree abdiin kunne bikka kana ga'ee jecha. Kana burullee kana caalaa kan bikka guddoo abdiin firraa qaba. Ani rabbii kiyyaan jaaladha. Keessi kiyya nusuudha. Gubbaan kiyya na qulqulluudha. Keessi kiyya na qulqulluudha. Naman tokko naman keeku. Dammoo warra ammees galata isaa wallaalte jettan kanallee ani keessa kiyya rabbitu na akka malee ilmi namaa nan argu galata isaa nan beeka. Okay? Nama tokko akka nama keekin duratti dubbachuun duratti galatan beetu jechuun duratti namatti dhiyaadha. Nama bara keessa namaa hubadha. Sigalee nama tokko hubadhaati namatti dhiyaadhaati keessaanis dhiyaadha miidhuu marratti miti. Keessaan dhiyaadhaati namatti dhiyaadha erga namatti dhiyaatan booda isiin tun barbadduudha galata namaan beetu jedha. Sigalee ani galata namaatti illee nan beeka. Akka inni tolonaa illee nan beeka. Dobboo macha wanti isin hubachuu qabdan kana keessatti jecha namni tokko rakkatu malee bakka bal'oon gahu dhibbatu malee bakka daangaa bareedu bakka bal'inaa hin gahu rakkoo jechuun akkuma jirtutti bal'oonis jirti. Nama hundinuu amma hundi keenya warri biyya arabaa jiru warri biyyoota garaagaraa jiru hundi akka teetuma bakka kana geessu. Nam rabbiin waas jaalatuu fi nama jaalatu fatanaa san dabruuf obsa si feesisaa. Fatanaa guddoo gufuu hedduutu jira jecha. Fatanaa san gufuu hedduu san keessaa bahuuf obsa si feesisaa jecha namaatiif bootaan kanneen gocha namaatiif bootaan kanneen hundinuu namni tokko beeka gaafa cimtuu taatee dubartii onnee sibiilaa taatee bakka adda san hin geessallee. Okay? Bakka san goof obsa si feesisaa. Obsee jecha namaatiif gocha namaatiif waa'ee namaatiif takkaa bootaan kanneen bakka kana ga'e ani wilillee jecha. Ani kana arrabsu. Kun nama 558 jirta. Isin jaaladha. Isin kabaja. Bootaa guddoo isinii qaba. Rabbiif jecha afoon illaa isiniin jedhee jira. Rabbiif jecha kana arrabsitanillee isin naan jechuu baattan isin na jibbitan andammoo afoon illaa. Namni tokko gaafa tolo tokko si oolee tola san ji'a 99 gaafa sitti hamaa oolee atillee si salachaa hamilee keessa tuqa. Yaani annama akkasiiti malee amma silaa tarii nama biraa taatee qaataa miidiyaa kanarraa galchitanis. Akkas ta'ee fi bargaafa Somaaliyaa akkas godhee fi barreessiin galata namaan beeku natti dhiyaadhaa na bara. Natti dhiyaadhaa na baraati akkaan galata isaa wallaalee na laala. Gaafa natti dhiyaattanii na bartanii nama tokko sootti dhiyaattanii barree akka nama miidiyaarraa nama tokko hamtuu godhanii waan namni tokko godheen isallee galata dhorkitanii anallee na jibbisiistanii akkasitti ofuun gaarii miti jecha namatti dhiyaadhaa nama tokko baraatii hamtuu namaan jedha nama moggaasa. Saniifuu rabbiif jecha qarqaara jettanii as na fiddan. Erga rabbiif jecha qarqaara jettanii na fiddan loowwan bakka taateef ceesa naan taane. Mariyyam san biraanis naan taane. Erga mariyyam san biraan naan tahin bakka qayyarachuun qaba jedhe maallaqa siin nara jira. Isin na gadhiisuu hin dandeenye. Ijoolleen teenyata harargee na qarqaarte na baaste jiruu bareedduu na baafte. Erga jiruu bareedduu na baafte fatiidhamma. Fatii nan tooyne isan tooyne ani keessa kiyya rabbiitu na beekaa. Okay? Keessa kiyya rabbiitu na beekaa ilmi namaa fi diikaala wal harka malee ka keessa nama akkuu rabbii. Okay? Ani keessa kiyya galata isaatis hin wallaalle sajaa isaatis hin wallaalle anuu nan beeka. Alaa dhufaan akka manaan arguu jetti Oromoo yeroo mammaaka. Hee bulteenii jannaan akkatti bule abbaatu beeka jetti Oromoo. Keessa kiyya rabbii anaaf rabbii tokkicha kiyyaattuu na beekaa jecha. Kazaa ani naaf hin taane isaaf hin taane waliif taane bikka kana geenye erga bikka kana geenye tasajaajiluu adda baane jiru isaa jiraata jiru tiyya jiraata wantoonni nufutu hin jiru akkas jechuu barbaade.